Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa ja'affaa gaaffilee kitaaba qulqulluutti ka'anii fi deebiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenyaa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa 17ffaa isaatiin obbolaawwan barachaa jirtan akkuma yaadattan gaaffilee shakkitoonni kitaaba qulqulluu keenyatti kaasan kan jedhuudhaaf qabxiiwwan 6 yookiin gaaffiiwwan 6 kan isaan kaasan tarreessine ilaalaa kanneen turre kan xumuraa kan ja'affaa ilaallee xumurree akka dhaabbanne ni beekama. Guyyaa har'aas immoo isuma kanarraatti fuudhaan kutaa 18ffaa barumsa kanaa yookiin immoo kutaa xumuraa boqonnaa ja'affaa akkasumas immoo kutaa xumuraa barumsa koorsii kitaaba qulqulluu qo'annaa kanaan qabxiilee muraasadha kan ilaallu. Qabxiileen kun shakkitoonni kitaabilee isaan kutanii hafan keessaati qabxiilee baay'ee barbaachisoodhaa fi yaa'u barbaachisoo gaafa jennu isaan kaan hin barbaachisan jechuu osoo hin taane kitaabileen warreen 66 keessa kanneen jiran gara kanaatti kan isaan geessan deemaatu achirraa dubbisaa jechuudhaan kan isaan ajajan qabxiilee baay'ee jira. Isaan keessaa daqiiqaa keenya duukarra kan wal simattu qabxiiwwan muraasaa kaasne barumsa kanaa kan ittiin guduunfinuudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa feyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan qabxiilee muraasaa kitaabilee shakkitoonni hin fudhanne keessaa yeroo jennu obbolaawwan keenya kitaabilee qulqulluun guutummaan isaanii kan mana kiristaanaa keenyaati. Manni kiristaanaa keenya hubannoo isheedhaan qabduudhaan kitaabileen kun wal deeggaranii wal utubanii dhimma wanta tokko irratti kitaabileen hundumtuu wanta inni kun qabxii muraasa inni kun qabxii muraasa tokkos qabxii muraasa gochuudhaan walitti qabatanii kan isaan jiran yeroo hubannu walitti qabneetu. Innaa kitaabilee amma shakkitoonni fudhatanii isaan kaan immoo kan isaan hafan warreen isaan hambisan jechuudha. Kanuma warreen isaan fudhatan sun gara kitaabilee kanaatti yeroo isaan itti kallattiidhaan agarsiisan ni jira. Deemaa dhimma kana kitaaba isaarraa ilaalaa yeroo isaan jiran jechuudha. Dhimmoota kana bal'inaan kitaabilee qulqullaa'aa keessa bakka baay'eetti arganna. Kanaaf agarsiisuudhaaf qofa amma bakka kanatti qabxiilee 5-6 tokko kaasuudhaan kitaabileen kun ammam akka isaan barbaachisoo ta'anidhaa fi namni kiristaanummaa hubachuu barbaadu, namni kitaaba qulqulluu guutummaa hubachuu barbaadu dirqama kitaabilee kana fudhachuu akka inni qabu agarsiisuudhaaf qofa qabxiilee muraasa ni kaasnaa jechuudha. Kan jalqabaatiin haa eegallu. Kitaaba qabxii jalqabaa gaafa laallu waliin dubbii namaa fi bineensotaadha. Waliin dubbiin namaaf bineensotaa akkamitti kan hin hafe yookiin eessa deeme jennee haa gaafannu. Kana gaafachuu keenyaan dura uumamtoota keessaatu dhalli namaadhaa fi bineensota gaafa jennu yaa'u warreen laga galanii bineensota kanneen jennuudhaa fi bineeldota immoo warreen mana galan beelladoota kan jedhu sana walitti bineelda jedhamu afaan tokkodhaan yaa afaan Oromoo akka dubbatutti isaan kanachaadha. Isaan kanaadhaaf nama gidduutti afaan ittiin walii galtee akka ture kitaabni qulqulluu mataa isaanii dubbata.
Isa kanaaf seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kan jirtu haa kaasnu maaliidhaaf? Bakka itti jireenyi namaa guutummaatti kan itti jijjiiramedha. Yaa'u bakka baay'eetti dubbachaa turreerra seerri uumamaa boqonnaa 3 jireenya namaa kaayyoo itti waaqayyo dhala namaaf uumeef guutummaan guututti kan inni jijjiiredha. Kaayyoo kanas bakka jireenya namaas guutummaa maalummaa namaa kan jijjiire seenaa seera uumamaa boqonnaa 3ffaa jiru jechaa. Seera uumamaa boqonnaa 3 booda kan jiru jireenyi guutummaan jiru kun jechuudha. Jalqaba dhalli namaa fi uumamni kun akka itti jiraatuuf kan inni uume miti. Namni kan fidedha jechaadha. Asatti maal arganna kan barraa'ee jiru boqonnaa kana lakkoofsa jalqabaa gaafa bannu gooftis bineensota lafaa waaqayyo gooftaan uume hunda caala abshaala ture jedha kitaabni qulqulluun. Maal ture? Abshaala ture. Ishee kana booda maal godhe? Dubartittiidhaanis eenyuun Hewaaniin jechuudha. Dhuguma waaqayyo mukoota gannataa hunduma akka hin nyaanne isin ajajeera jechuudhaan ishee gaafatee jedha. Yookaan jedha bofa jedha laala. Amma egaa kitaaba qulqulluu namni fudhatuudhaaf kiristaanii tokko guyyaa har'aa akkuma beekamu deemnee osoo bofa gaafanne yookiin bineeldota warreen mana jiran beeyladoota osoo gaafanne dabarree warreen biroos deemnee amma otoo duukaa dubbachuudhaa barbaanne isaan nu dhaga'an isaan dhaga'uu hin dandeenyu waliif galuu hin dandeenyu. Kanaaf kitaabni kun eessaaf dee barreessuu danda'e kana jennee yoo gaafanne deebii kanaa kitaabilee 66 keessaa bakka tokkotti argachuu hin dandeenyu. Deebii kanaa qabatee kan jiru kitaaba Kufaaleedha. Kitaaba Kufaalee immoo kitaabilee shakkitoonni kutanii hambisan jennee kanneen ilaalaa ture keessaas tokkodha. Kitaaba kana boqonnaa 5 lakkoofsa 2 yommuu dubbisnu maal jedha? Guyyittii kanatti afaan bineensotaa fi bineeldotaa hundaa kan socho'uudhaaf kan deemu kan allaattiiwwanis dubbachuurraa ni dhorkame jechuudhaan dubbata laala. Dubbachuurraan dhorkame guyyaa maalitti guyyaatti dhalli namaa abboommii waaqayyoo cabse kanatti kennaan namarraa akkuma kaafame sana afaan illee namaaf warreen biroo gidduu kan ture maal ta'e ni dhaabbateedha. Kanaaf afaan kun dhaabbachuu isaadhaaf guyyaa har'aa wanta jiru kana jechuudha. Bineeldota duukaa dubbachuu dadhabuu keenyaaf dursee kitaabni qulqulluu akka dubbatamaa ture kan barreeffame kana iddoo kam ture walitti araasina. Kunoo seerri uumamaa jedha. Deemaa kitaaba Kufaalee irraa ni argattu nuun jedha. Kitaabni Kufaaleen akkamitti akkatti afaan kun dhaabbatee nutti agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf osoo kitaaba kana fudhatiin seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 eenyuudhaafiyyuu mataa keenyaas hubachuu hin dandeenyu namoota illee hubachisuu hin dandeenyu kitaaba kana. Tarii gara wanta biraatti shakkii warreen eetistoonni guyyaadhaa kanneen jiran kan isaan kaasanitti nama geessachaadha kun maaliidhaaf? Kunoo kitaabni qulqulluu wanta saayinsii faallessu saayinsii bitti dhugaama jiru kan faallessu jechuudhaan kaasuu danda'u. Meerree guyyaadhaa deemeti bofa duukaa dubbachuu hin dandeessu. Kitaabni keemmoo kun akkasiin jedha akkamitti walitti araasuu dandeessaa? Kunoo kitaaba Kufaalee qabnaa jennee kitaabni kun haala kanaatiin akkamitti akka nutti agarsiisa jechuudha. Kan lammaffaa ijoolleen Addaam Qaayilii fi Seet shamarran eessaa fidanii fuudhan? Eessaa fidan shamarran isaan fuudhan sana? Kitaaba Seera Uumamaa irratti Addaamii fi Hewaan dursanii ijoollee lama Qaayilii fi Aabeeliin akka isaan dhalchan ni dubbata. Itti aansuudhaan immoo maal jedha kitaaba sana boqonnaa 4 lakkoofsa 17 gaafa laallu seera uumamaa jechuukooti. Qaayilis haadha manaa isaanii baree ni ulfooftes Heenosiinis ni deesse jedha. Inni kun seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 17 jira. Egaan Qaayil haadha manaa fuudhee yeroo jedhu qabxiin hubachuu qabnu maallaa? Yeroo sanatti lafarra namni jiru Addaamiif Hewaan qofaadha. Addaamiif Hewaan immoo kan isaan da'an Aabeeliif Qaayil yoo ta'e iddoo kamii dhufanii shamarranii tokko Qaayil lamma kan inni fuudhee ni deesse kan jedhu kun eessaa dhufte dubartiin kun jennee yommuu gaafannu kitaabilee 66 keessaa deebiin argannu kanaadhaaf. Tarii namni tokko maal jechuu danda'u kitaabilee osoo hin hubatiin akkamatti kanneen dubbisanidhaa fi deebii kana callisanii gaaffii amma kaase kana callisanii bira darbuudhaa kanneen barbaadan seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 kaasuudhaan Addaam dhiirotas shamarrotas ni dhalche kan jedhu sana fiduudhaan kunoo Qaayilii isaan keessaa fuudhee jechuudhaan yaaduu danda'u. Kun garuu sobaadha sirrii miti maaliidhaa fi inni kun kan taasifame erga Qaayil fuudhee mucaasa jalqabaa kan ture Heenooyi kan jedhameen erga dhalchee boodadha. Amma seera uumamaa boqonnaa 5 kan jiru kun booda Addaam gara dullumaatti yoonisu kan inni taasise kan dubbachaa jiru. Inni dursaa immoo Qaayil kan inni jiru immoo yaa kitaabni qulqulluun tartiiba isaadhaan seera uumamaa boqonnaa 4ffaatti kan barreeffamedha. Innaa kun lamaa walitti hin dhufu.
walitti fiduu hin dandeenyudha. Kanaaf gaaffii kanaaf eessaa gana deebii kan jedhu ijoolleen Addaam Qaayiliif Seet shamarran eessaa fidanii fuudhan jennee yommuu gaafannu deebiin kan jiru mana kiristaanaa keenya keessadha. Maaliif kitaabilee guutummaa wanta fudhattuudhaaf keessumattuu kitaaba kufaaleedhaaf kitaaba Qelementos yoo dubbisne isa kanaaf deebii gahaa arganna. Kitaaba Qelementos boqonnaa 2 lakkoofsa 34 maal jedha? Addaam Hewaan bira ga'ee ishees ni ulfooftee yeroo hundamsises ga'ee ijoollee lakkuu Qaayiliif Luudiin deesse. Ammas ni ulfooftee yeroo hundamsises ni ga'ee ijoolleen lakkuu Abeeliif Aqilemiyaa deesse. Ijoolleen dhiira lamaaniif shamarran lamaan kun guddatanii gaa'ilaaf ga'anii. Addaamis kunoo ijoolleen kun guddataniiru. Qaayil obboleettii Abeel Aqilemaa, Abeel immoo obboleettii Qaayil Luudii naa fuudhan jedhee jechuudhaan akkasitti kitaabni kun ni ibsa. Kitaaba kufaalee barbaadamu kitaaba kufaalee boqonnaa 5ffaattis ibsamee ni jira jechuudha. Isa kanaaf deebii kan qabdu mana kiristaanaa keenyadha. Shamarran duukaa dhalataniiru eeyyeen lakkuu ta'uudhaan dhalatanii ni jiru. Isaanidha jarri kan isaan fuudhanii jechuudha. Qaayil ni dhalche kan jedhu haala kanaatiin kitaabni qulqulluun seerumaadhaaf kitaabni kufaalee kitaabni Qelementos wal qabate seenaa guutuu ta'e nu barsiisaa jechuudha. Kanan fudhannu yoo ta'e wanta kana nama nu gaafatuudhaaf deebii laachuu hin dandeenyu, ofii keenyaas hubachuu hin dandeenyu. Kan sadaffaa immoo ijoollee waaqayyoodhaaf ijoollee namaa kan jedhu ni jira. Maalidha ijoollee waaqayyoof ijoollee namaa jechuudhaan kitaabni qulqulluun kan kaasu seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 4 ilaala. Ijoolleen waaqayyoo ijoollee namootaa waliin gaarii taasifachuu isaan irraan kan ka'e cubbuu guddaa hojjetanii jedhe. Cubbuun guddaa kanaan immoo waaqayyoon gaddisiisanii itti waaqayyo maal jechuutti amma gahutti ga'e hafuurri koo dhala namaa irra hin jiraatu hangachuutti ga'eera waaqayyo. Cubbuu guddaa ture kan isaan raawwatan. Maalidha kun? Eeyyudha isaan ijoollee waaqayyoo kan jedhaman ijoollee namaa duukaa dhufanii tokko kan ta'an kun eenyudha jennee osoo gaafanneetu deebii kanaa kitaabilee 66 keessaan argannu. Kitaaba deebii kanaaf dhimma kana nuuf ibsee nu agarsiisuu kan danda'u kitaaba Heenokidha. Kitaabni Heenok egaa Heenokiin dursinee barachaa turre Addaamirraa dhaloota torbaffaa kan ta'e Heenok seenaan kun raawwachuu isaa durseetu jiraachaa kan ture. Amma seenaan dubbisaa jiru kun kan raawwate naannoo bara Nohidha. Nohi immoo Addaamirraa dhaloota torbaffaadha. Inni kun immoo Heenok immoo dhaloota torbaffaa Addaamirraanna. Heenok kitaaba isaa bifa raajiidhaan kan dubbate gara fuulduraatti isa booda dhaloota dhufu jechaadha. Ijoolleen waaqayyoo ijoollee namaa duukaa tokko ta'uu akka isaan danda'an raajii kana dubbatee akka isaan tokko ta'an dubbatee darbeera. Iddoo kam argannaa? Kitaaba Heenok boqonnaa 9 lakkoofsa 17 maal jedha? Bara sanattis akkas ta'aa jedha. Bara kam? Dhalootuma 3 boodachaadha. Bara nuyi kanatti barumatti ijoolleen waaqayyoo kun dhufan ijoollee namaa duukaa tokko ta'an kanatti jechaadha. Bara sanatti akkas ta'aa kan kabajamaniidhaa fi kan filataman ijoolleen Seet tulluu qulqullaa'aa irraa ni bu'u. Ijoolleen isaanis ijoollee Qaayil waliin tokko ta'u jechuudhaan dubbata. Raajiin dubbatame kun dhaloota sadaffaa booda raawwate. Heenok tulluu qulqullaa'aa irraa ni bu'u kan jedhe ijoollee Seet isaan kanadha. Museen ijoollee waaqayyoo jechuudhaan kan inni dubbate maaliidhaaf isaan kun qulqullummaadhaan yeroo hundumaa waaqayyoodhaan gammachiisuudhaan jireenya baay'ataa'ummaa kan jedhamu qajeelummaadhaan jiraachaa kan turan waan ta'aniif ijoollee waaqayyoo jedhaman. Faallaa kanaa immoo ijoolleen Qaayil isaan immoo xiqqoo gad lafarra kan jiraatan isaan karaa ziqachuudhaan jalqabumarraa kaasee abbaa isaanii Qaayilaa kaasuudhaan abaaramoo kan turanidha. Isa booda dhaloonni bara baraan jiran dhaloonni Qaayil kun jechuudha. Yeroo adda addaatti waaqayyoodhaan gaddisiisaa waanta turaniidhaaf ijoollee namootaa jedhamanii ibsamaniiru. Kanaaf isaan kanadha. Ijoollee waaqayyoodhaaf ijoollee namaa kan jedhu Heenok kan dubbate jechaadha. Kanarraa kitaaba Heenok namni hin qabne ijoolleen waaqayyoo isaan kamidha? Ijoolleen namaa isaan kan jedhuudhaaf hiikee dubbachuu, hubachuu, nama hubachiisuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf kitaabni kun haala kanaatiin wal qabatee seenaa kana ifa godha. Kana furdaffaan immoo ilaalame kadhannaan Minaasee maal ture? Kanas hin arganna kitaaba qulqulluu gaafa dubbisnu. Waa'ee Minaasee dursinees dubbachaa waan turreedhaaf lammaffaa oduu oolmaa yookiin kitaaba seenaa baraa kan jedhu lammaffaa boqonnaa 33 lakkoofsa 13 ilaala. Ilmi Hisqiyaas Minaaseen kadhannaa kadhate jechuudhaan dubbata. Kadhannaan maalidhaa? Minaaseen qabamuudhaan gara Baabiloonitti yeroo geeffamutti jechuudha. Fuuldura waaqayyotti kadhannaa kadhate. Namni kun baay'ee kan nama dinqisiisu waaqayyoon hin beeku. Dursee Xaa'otii waaqessaa kan ture dachee Israa'el jechaadhaan nama Xaa'otii waaqessuudha. Ilma Hisqiyaasidha. Abbaan isaa akka Daawit jedhamuudhaan kan waamamedha. Qajeelaa ture. Mootota jiran keessaa mootonni 3 qajeelomtire. Isaan keessaa tokko Hisqiyaasidha. Innaa Hisqiyaas
Kanarraa kan dhalatu Musaan isaa kun garuu baay'ee hamaa ture. Mana Waaqayyoo keessa Aawotii dhaabuudhaan amma waaqeffamutti kan geessedha. Waaqayyoodhaan kan hin kabajne, Waaqayyoodhaan baay'ee kan gaddisiisedhanna. Xumurratti itti murtaa'ee gara Baabiloonitti gaafa geeffamu booji'amee achi osoo jiruuti kadhannaa kadhateedha. Baay'ee nama dinqisiisa ba'uunet. Namni akkasii kun Waaqayyoodhaan kadhannaa kadhate gaafa jedhu sammuun namaa baay'eetti baname akkamidha namni kun jedha. Dirqama namni gaaffii kana gaafachuudhaan maal gochuu qaba? Namicha kana beekuu qaba. Eenyuun Minaaseedhaan. Minaaseen eenyudha? Jireenya akkamii jiraachaa ture kan jedhu beekuu qaba. Namni seenaa Minaasee beeku Minaaseen Waaqayyoodhaan kadhate gaafa jedhu baay'ee dinqisiifata. Ittiiyyuu haa ta'u mee kadhannaa akkamiidha kan inni kadhate kan jedhu wanta guddaadha. Maaliidhaaf Waaqayyoodhaan kan hin beekne Waaqayyoon amma kanaatti gaddisiisaa kan ture mana Waaqayyoo keessatti Aawotii dhaabuudhaan raajota Waaqayyoo qaalee ajjeesaa kan ture namni kun Waaqayyoo kadhannaa akkamii kadhachuu danda'a? Kan jedhu mee kadhannaan isaa jennee kadhannaa isaa barbaaduu deemna jechuudha. Kadhannaa isaa gaafa barbaaddan iddoo tokkottuu kitaaba 66 hin argattan. Kitaaba kadhannaa isaa kanaaf deebii kan qabdu mana kiristaanaa keenyadha. Dursinee akkuma baranne kadhannaa Minaasee kan jedhu kitaabni kitaaba lammaffaa oduu oolmaa duukaa kan oduu oolmaa yookiin immoo kitaaba seenaa biraa kan lammaffaa duukarraa kan lakkaa'amu inni kun kadhannaa Minaasee kana ture jechuudhaan tokko lama godhee lafa kaa'ee ni arganna jechuudha. Kanaaf kitaabni oduu oolmaa kana yookiin seenaa baraa sanatti gaafa laallu hin xumuramne fi namni deebii hin qabnu. Meerree iddoo kam jira kadhannaa maal Minaaseen kan jedhuudhaaf deebii kan qabdu isa kanadha. Annaa kitaabileen kun haala kanaatiin wal qabataniitu waa tokko ifa godhu. Kan shanaffaa immoo raajiin waa'ee Abeemelek isa Itoophiyaadhaaf dubbatame akkamitti raawwate kan jedhullee haa ilaallume. Abeemelek inni Itoophiyaa bara Ermiyaas jiraachaa kan ture Ermiyaasiif gargaaraa kan turedha. Achuma dachee Israa'elitti jechuudha. Waa'ee isaadhaa fi Waaqayyoo waadaa isaaf galanii qaba. Kana kallattii himaa kitaaba Raajii Ermiyaasitti ni arganna. Raajii Ermiyaas boqonnaa 39 lakkoofsa 15 hanga 18ffaatti barraa'ee jira. Maal jedhaa? Ermiyaas waltajjii mana hidhaa irratti hidhamee osoo jiruu sagaleen Waaqayyoo akkas jechaa gara isaatti dhufee jedha. Maal jedhaa? Deemii Abeemelek isa lammii Itoophiyaadhaan akkas jedhii. Waaqni Israa'el gooftaan tajaajiltootaa akkas jedhaa. Kunoo gaarummaan osoo hin taane hamminummaadhaaf jecha koo magaalittii kanatti nan fidaa. Yeroo sanatti fuuldura keetti ni raawwataa. Guyyaa sanatti sin fayyisaa. Lubbuun kees akka booji'amaa siif taate malee billaan hin kuftuu. Natti amanteetta waan ta'eedhaaf jechuudhaan kana deemiitii Abeemelekiif jechuudhaan Waaqayyoo raajii isaa kan ta'e Ermiyaasitti himaa jechuudha. Egaa raajiin kun maali kan jedhu jalqaba waa'ee raajii kanaa waan tokko beekuun barbaachisaadha. Raajiin kun waa'ee booji'amuu Yihuudotaa kan agarsiisudha. Baroota 605 kaasee hanga 587 yaa dursinee boqonnaa 3ffaatti bal'inaan ibsanaa turre. Naabukeedanazoor gara dachee Yihuudaa dhufuudhaan Yerusaalemiin gubee balleesse gara Baabiloonitti isaaniin booji'uudha. Inni kun akka raawwatudha. Waaqayyo bifa raajiidhaan kan inni dubbachaa jiru raajisaatti jechaadha. Yeroo sanatti sin fayyisaadha. Yeroo kamitti yeroo itti Naabukeedanazoor dhufee magaalaa sana balleessutti gidiraa sana tokko isheen agartuudha. Gidiraa akkamii ture? Gidiraa baay'ee hamaa ture. Magaalli Yerusaalem yeroo kamittuutti bu'amte kan yaadamne caccabdee gubattee manni qulqullummaan gubate Yihuudoonni otoo nafiin haaramanii gara sanaatti mootii isaanii kan xumuraa kan ture yaa Sedeqiyaasiin baranneerra. Sedeqiyaas qabamee iji isaa keessaa baafamee akka sareetti gottotamuudhaan gara Baabiloonitti geeffamee raajichi guddichi kan akka Ermiyaas baqannaadhaan gidiraa kana dhamdhamanii osoo jiraniitu Waaqayyo maal jedha namicha kanaan lammii Itoophiyaa kan ta'e Abeemelekiin guyyaa kanatti sin fayyisaa gidiraan tokko isheeyyuu sin argattu natti amanteetta waan ta'eef jechuudhaan waadaa kana isaaf gale. Egaan Waaqayyo waadaa isaaf gale kana yoom raawwateef? እንግዲህ Waaqayyo waaqa wanta dubbate hin hambisne wanta dubbate hundumaadhaaf waaqni keenya maal amanamaadha kitaabni qulqulluun amanamaadha Waaqayyo waadaa gale hundumaa ni raawwata kan hambise hin qabu. Kanaaf lammii Itoophiyaa kan ta'e Abeemelek kanaaf yoom raawwateef? Yihuudoonni amma kanaatti guuramanii deemanii waggaa 70 gidiraadhaan isaan jaarsan sana Abeemelek guyyaa tokkoof gidiraa osoo hin argin akkam tafe kan jedhuudhaaf deebii kan qabdu mana kiristaanaa keenyadha. Kitaabilee 66 ilaaltan Abeemelek akkamitti guyyaa kanatti kan hin hafe kan dubbiin Waaqayyoo kun kan itti raawwate jettanii ilaaltan iddoo tokkotti deebii argattan.
kitaaba kanaaf wanta kanaadhaaf raawwii kanaaf deebii kan argannu kitaaba Afteermiyaas boqonnaa 8ffaa hanga boqonnaa 9 lakkoofsa 30ffaatti barraa'ee ni jira. Boqonnaa 8 lakkoofsa 8 kaasnee ilaallu barraa'ee ni jiraani. Inni akkam ture barsaa kan ta'e Ermiyaasiin gara bakka biraatti ergamee deebituu firii baala tokko kutii fideetu ni erga Ermiyaas. Kana booda achi deemuudhaan Abeemelek otoo hin se'in muka kutee osoo deebi'uu chaanaa muka jala akka ciisu Waaqayyo taasise. Kana booda muka jala ciisee waggoota 66 otoo raaddancitiin akka guyyaa tokko yookiin akka sa'aatii muraasaatti rafe. Yeroo kanatti Naabukedonosor gara Yerusaalem dhufee magaalittii gubee balleessee mana qulqullummaa isaaniin gubee isaaniin funaanuudhaan gara maalii geessaa gara Baabiloon geessaa. Innaa gidiraawwan achitti isaan argan waggaa 66 jechuun egaa waggaa 70tti deebi'anii waggaan dhume gaafa isaan deebi'uudhaaf ka'an namichi kun Abeemelek jechaadha. Hirriba isaadhaa dammaquudhaan gara Yerusaalem gaafa dhufu tokkoon hin arganne Baarok barreessaa qulqullicha Ermiyaas ture. Innis akkuma kanaa bakka biraatti Waaqayyo waadaa isaaf galee innis afeeraa. Isa duukaa akka wal argan taasisanii taasise Waaqayyo. Kana booda wanta raawwate hundumaa haaraa isaaniif ta'e ergamaa Waaqayyo nama fokkaachuudhaan jaarsa fokkaatee wanta ta'e hundumaa isaan as radda'e. Kana booda gidiraa kana Abeemelek osoo hin argin jala ba'ee jaalannaa. Kana guutuu taasisuudhaan seenaa kana kan ibsu Waaqayyo dhuguma gidiraan amma kanaa kan akka Ermiyaas raajiin guddaallee kan inni dhamdhame jechaadha ba'uunis. Kan inni dhamdhame kana namicha kana Abeemelek Itoophiyaa kanaaf garuu otoo inni waa tokko hin ta'in guyyaa sanatti siin fayyisa akkama jedhe otoo guyyaa tokko hin argin akkamitti akka inni fayyise ogummaa Waaqayyoo kana waadaa isaa kana kan nutti agarsiisu kitaaba Afteermiyaas jechaadha. Namni kitaaba kana hin qabne dhimma kana hubachuu hin danda'u. Waaqayyo wanta dubbate akkamitti raawwate kan jedhuudhaaf shakkisiisaa sodaatanii. Maaliidhaaf seenaa kana namni beeku dhuguma kanan gaafata. Seenaa maalii? Naabukedonosor akkamitti wanta maali akka inni raawwate? Mootichi Sedeqiyaas iji isaa keessaa baafamuudhaan goottota maal gara isaatti gaggeeffame? Raajichi guddaan Ermiyaas saboonni sotoon ofiin gidiraan kun hundumtuu ka'ee Abeemelek akkamitti oole? Kan jedhu namni seenaa kana beeku gaafachuun isaa dirqamadha. Innaa kana gaafa gaafannu kitaabilee kanarraati kitaaba Afteermiyaas irraa Waaqayyo ogummaan ittiin nama kana fayyise barreeffamee ni arganna jechuudha. Kanaafi kitaabilee amma caqasoonni kaasne kun dhuguma kitaabileen qulqullaa'oo wal qabachuudhaan dhimma tokko guutummaatti ibsu malee akka shakkitoonni godhan kanatti miti. Kitaabileen kun dursinees ragaawwan baay'eedhaan dhiyeessaa turre babal'isumaaf gabbisumaaf kan hundumaa kaasaa turre malee jalqabuma qabxiiwwan arfan nuti kitaabileen kun dhugummaa isaaniitti agarsiisan qabxiileen sun baay'ee bu'uuradha. Qabxiileen kam dhuguma kitaabileen kun kitaabileen amma shakkitoonni hin uffanne kun kitaaba hafuura Waaqayyoo immoo miti kan jedhu qabxiiwwan arfan tokko kaasnee ragaalee dhiyeessineera. Maal jennee kan jalqabaa hiikaa Septuagintiidhaan kitaabilee beekaman. Septuagintiin kan waggaa dhaloota Kiristoosiin dura naannoo 285 kaasee kan hiikame. Kitaaba sanaan kanneen beekamanidha kitaabileen kun jechuudha. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa abbootiin duuka bu'ootaa isaan dhufan kitaabilee kana fayyadamaa turaniiru jennee kaasnee. Yihuudoonni booda yeroo argamu jechuudha kitaabni Zedeedisiis kan jedhamu kitaaba haftee yookiin immoo holqa qumraan keessaa kan argame kitaabilee jaaraa jalqabaa kanneen ta'an keessaa kitaabileen kun hundumtuu argamuu isaaniidhaaf isaan kan ragaawwan kun salphaadhumatti kitaabilee harkaa kan jenne koodeksii kanneen jenne isaan kun jaaraa 5ffaa keessa kanneen barreeffaman kitaabilee kan akka isaan qaban ibsineerra isaan kun ragaa gahaadha. Yaa'u babal'isuudhaaf kan isaan kaasan hundumaa kaasne haala kanaatiin bal'inaan ibsineerraa jechuudha. Kanaaf kitaabni mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kan isheen qabatte sirrii kan ta'e hafuura qulqulluudhaan ergaa darbee ta'uusaa sirriitti beekne kanaan cimuu qabna jechuudha. Kanaaf obbolaawwan keenyaa barumsa kana yeroo gudunfinu keessumattuu boqonnaa kanaan gaaffilee qaamonni adda addaa kaasan bal'inaa laa turreerra. Eetistoonni kiristaanota amantaa Waaqayyoon ni jira jedhu keessaa baasuudhaaf dhamaatee faayidaa hin qabne kan isaan dhamaan akkasumas alagoonni kiristaanummaa falmuudhaaf kan isaan taasisan hundumaa hundee masaarraa fashaleessaa turreerra. Taasisne immoo kiristaana fokkaachuudhaan garuu hubannoo kiristaanummaa kitaaba qoqqotti kanneen hin qabne maqaan isaanii shakkitoota jechuudhaan kan waamnu kan isaanis bal'inaan kaasneerra. Walumaa galatti garuu warreen jalqabaa lamaan caalaa jechuun eetistootaaf alagoota caalaa shakkitoonni
fokkaachuudhaan waan ta'uudhaan dhufaniidhaaf kiristaanonni akka isaan shakkaniidhaaf yeroo baay'ee yaada adda addaa ni kaasu. Yaa'u warreen kaan guutummaatti kitaabni kun hin barbaachisu gaafa jedhan shakkitoonni garuu kun sirriidha garuu kun akkas jechuudhaan yaada namoota baay'ee hatuu danda'uuna. Yaadonni isaanii guutummaatti kaayyoo tokko qabu bolaawwan keenyaa ba'uuneeti. Kan asitti hubadhaa qabu. Kaayyoon isaan jalqabaa kaasnee karaa turre kitaabilee kan jalqabaa kitaabilee muraasa shakkisiisu. Kun sirrii miti. Inni kun sirriidha kun garuu sirrii miti jechuudhaan namoonni akka shakkan taasisu. Itti aansuudhaan immoo suutaan kitaaba tokko gara amanuutti geessuudha. Kitaabni tokko ittiin kana keessaa immoo itti aanechaa maal godhu suuta. Kitaabitti keessaa immoo caqasa kamtu sirriidha. Kana immoo kanatu sirrii jechuudhaan gara caqasota wal dorgomsutti deebisuudhaan guutummaatti maal godhu kitaabni tokkumtu sirrii miti kiristaanummaa keessaa gara biraatti akka namni ba'u taasisuudha ba'uunis. Kan tarii guutummaatti kitaabilee futuudhaan gatuu miti inni guddaa kan qabdan. Kitaabilee amma shakkitoonni qabatan 66 mataasaa irratti amantaa guutuun qaban dhugaa dubbachuuf. Kana yeroo kamiin dubbanna? Amantaa guutuun qaban. Jecha Kiristoos akkas miti akkas jechuu jechuudha hambisaniiru. Waraqata qofa baachuudha. Kitaaba kan fannachuun wangeela Yohaannis waraqata baachuu ba'uunati jecha jirutti yoo naman faayidaan qabu. Innaa kitaabilee 66 isaa ni fudhanna mataan isaa isatti mataasaa amanaan jiranii. Kanaaf kana sirriitti hubannee amantaa keenyaan cimnee dhaabbachuudhaaf yoomuu taanaan ba'uunati kadhannaadhaan uumaa keenya dura dhaabbannee akka inni amantaa keenyatti nu cimsu. Icciisaa akka nuuf ibsuudhaan waaqayyoodhaan kadhachaa wanta baranne kana immoo yeroo hundumaa irra deddeebiidhaan dubbisuu dhaggeeffachuun nurra jiraata. Kun dirqama hunda keenyaadha. Kan akka taasisnu waaqayyo nu gargaaru hanga xumuraatti dallaasaa keessa mana isaa deddeebinee isa galateeffachaa isa wajjirraan jiraannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf gargaarsi isaa yeroo hundumaa nu wajjirraan ta'u. Walumaa galatti egaa bolaan keenya barumsa keenya qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaa 6 adda adda qooduudhaan turtii waggaa tokkoof ji'a 2 kan ta'uuf barachaa kan turre asuma irratti xumurraa jechuudha. Kakaasee jalqabsiisuudhaan hanga isaa kanaatti nu gidduutti argamee nu barsiisuudhaan nu wajjirraan ture xumuraan kan nu geessise uumaa keenya Sillaaseedhaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan barannee yeroo hundumaatti jiraachuudhaan dhaaltuu mootummaa isaa nama ta'uu nu haa taasisu. Yeroo gaarii galanni waaqayyoof.